أنا نفتاسي دبر متنق ياركو سنيغني سنيغم سنيغن بيكو أنا نفتاسي دبر متنق ياركو إلي سبودا فنججبات دمالي Adangara kona dukuba malele ilillenjini suboda fanjajjaba male akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota TV lattu nagaan waaqayyoo isiniif baay'atu arraa keessumaa kabajaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera ani faarfataa Geetuu Tashoomeeti qopheessaan qophichaa jechuudha jalqaba irratti baga nagaan gara lattuu studio dhufte isin jechuun jaalladha garatti fi lattuu kanattiin affeertanii nawaamu keessanii gooftaan guddaa sana eebbisu ani maqaan koo Jigaayoo Fiqaaduun jedhama kana laladde ana waamaa galoo kana amma jiraadu magaalaa Naqamtee namoonni baay'een na beeku miidiyaa irratti yeroo baay'ee suur sagalee deemaa akka ture na yaadadha naagala namoonni hundumtuyyuu si beeku mee seenaa dhaloota kee irraa kaastee nutti muudhaaf irraa seenaa kee mee gabaabsitii nutti mijjiguun eenyudha seenaa dhaloota kee nutti mime seenaan koo baay'ee dheerata gabaabsee yoo isinitti hime ani mucaa baadiyyaatti dhalatteedha mucaa dhalattee achumatti gara mana barumsaa elementarii kutaa tokko hanga saddeetitti baradhee gana ana waamaa hagaloo dhufe waamaa hagaloo irraa utuun baradhee hojii dhabee gara magaalaa kiiloo tuutaa jiru hojii talalaa argadhee achumarraa ka'ee jijjiirraan gaafadhee amma gara magaalaa Naqamteen jira. Hojiirra jirtaa jechuudha. Mee maal hojjechaa turtee fi maal hojjechaa akka jirtullee iddoo hojii kee maal hojjechaa akka jirtu mee dhaggeeffattoota keenyaa fi xinnoo isheetu irraa haasofte. Amma kanan hojjechaa jiru siivil sarvisiidha. Namni qaama guutuu qabaatee iyyuu hojjetee yeroo akkasiitti qaamuma guutuu qabaatee hojjetee hojii argachuu dhiisuu danda'a. Siin garuu waaqayyoo umurii kanatti si gargaare sa'aatii kana siif laateera. Akkamimmee gaggabaabsinee haasa'uudhaa fi yeroo darbe waan tokko si gaafataa turani miidiyaa irratti waan tokko gaafatamaa turte. Mee haala gaa'ila kee maalirra jirtame haala gaa'ila kee nutti himi jechuudha. Haalli gaa'ila koo bara jiraadhee dhufee kaasee utuma wanti baay'een na mudatu wanta baay'een dhufee wanta baay'een na dura goraa ture wanta baay'een qabamaan ture darbee 2015 darbuun dadhabee akka tasaan mudannoo addaatu narra ga'ee innis maayidha beektaa ani akkuma beekamu akkuma dhugaasaa haasoo ishee yoon barbaade nanaasaa silkiin naa dawwalama FB nan fayyadama TikTok nan fayyadama meesaajiilee na ijoolleen na faana haasa'u miidiyaalee hawaasaa garaagaraa miidiyaa waan garaagaraa nan fayyadama egaa wantoota baay'ee durboota keenya yookaan shamarroota keenyaaf illee ergaa dhadhaamaa ture 2015 ga'ee mudannoo keessaa bahuu hin dandeenye nan mudatame 2015 isuma amma keessa jirru kana gaafa 13 ji'a 4 2015 guyyaa 13 ji'a 4 2015 እሺ እና ስልኬን ቶኮ አዲስ አበባ ራና ደወለሜ ናደወለሜ እና ሴና ሰነታሴ መቃሳ ነታሴ ሙጫ ነታሶ ኩኒ አኒ ኢሰዩም ቤኩ ኢንስ ነም ቤኩ ስልክ መኮ ፍረቴ ናደወለ ኤውራ ፍረቴ የሮንጀሮ ሙጫ በየኬ ተቆጡ አዲስ አበባ ሰፈራ ፒያሳ kan jirti mana nyaataa keessaa kan hojjettu jirti isheen naalaate isheen immoo ishee wajjin yeroo baay'ee yeroo finfinnee dhuftu ishee bukkeen bultaa ishee bukkeetti si argata garuu nan agarre silkii kumoo koo ishirraa fudhate malee isa si dawwalu kanatu mucaa hiriyaa keerraan fudhadhee siin jedha mucaa waa mahagaloo irraa fudhate mucaa waa mahagaloo irraa bolettiin ammallee yemeniin jirti biyya alaa baate ishirraa fudhate naa dawwalee nani ani maqaan koo Taakkalee Tafarraa Raggaan jedhama gaafa si bilbilachu ishee obboleessa koon jedheeni እና gaa'illi na cababaraa ture wanta baay'ee na mudataa ture amma garuu naa waaqayyo natti fakkaata si argeelleen beeku silkii kee yeroo ishee wajjin haasoftu maqaa waaqayyo haasa'uu jaallattu jajjabaadhu waliin jettu bakka sin jaalladhe naan jedheen naan
guyyaa sanas kan dhagahu waaqayyoodha har'as kan argaa jiru waaqayyoodha ejjigaayyoonni maal akka taate beektaa kan jaalalaaf gaafattu hin jedheeni jalqaba gaafattee jechuudha. Utuu sin argin dura jaalalaaf si gaafate ergasii booddaati immoo ejjigaayyoon maal akka taate hin beektaa jaalalaaf kan gaafattu. Ejjigaayyoon maal akka taate beektaa kamitti jaallatta utuu maalummaa isheen beekin kamitti jaallatta sagaleen bu'aa maalii sii qaba jecha danda'uun bu'aa maalii sii qaba hin jedheeni. Jennaan yaada wal falqabee obboleessa koo dhiisiin jedhee akka gootu hin jedheen waaqayyo raagaadha guyyaa sanas gurri waaqayyo dhagayeera har'as waaqayyo nagaa piroofaayilii koo paaswoordii koo wajjin allaadheef. Isaaf jechuudha. Profaayila feesbuukii kee paaswoordii isaa sitti himtee jecha darbii isaatti himtee wajjin hin kenniteef jechuudha isaaf. Naadhii sore akka mucaan kun natti cabee bor natti sammuun samii natti miidhamne jedhee lallaadhee fi maqaan nan si jaalladheera sinniisu edee suuraan koo babbareeda waan ta'eef egaa kan sinniisure guyyaa gaafa naa dawwaluu kaasee torbe tokko tun fitin Finfinneedhaa dhufa. Torban tokko tun fitin si bilbilee ka'ee Finfinneedhaa gara magaalaa Naqqamtee dhufa. Asii argu malee dandeen jiraadhu. Maalu ati nama akkamiidhaa kan Finfinneedhaa baatee dhuftu kuni ani sin jaallanne sin barbaadu si maatii koo keessaa nama kurnaffaratti na ladde haati koo akka achi argiteetti abbaan koo akaakilee arganiiru obbolaa koo obboleettiin koo heerumsiifattee obboleessi koo mucaasaa fuusifatee qaba an rakkoo dhalaas rakkoo eerumaas rakkoo maalis hin qabu wal horree jirraa baay'ina keessa jira baay'annees jirraa hin barbaadu nan agarre waan ta'eef ani hin barbaadu hin jedhee nan dhufadhe hin dhufee yeroo dhufu obboleettii koo Wallaggaa Yuunivarsiitii afaaniin kan baranaa eebbifamtu boontu ishee wajjin dhanee fuune. Gara magaalaa Naqqamtee dhufee attanii fuutan. Inni uftaa na arguu barbaadamine sina na argita piroofaayilii koos argite siin ta'uu siin jedhe waaqayyoo garatti na baasisutu beeka jedheen keessa galee mucaan kun inni dhufee Pepsi beektaa Kidaanii Miratii. Kidaanii Miratii raabsaa Pepsi. Achitti listiroon tokko caammataa kan taragu jira. Achitti bu'ee taa'ee na eege. Yerumaan gibbiidhaa gadi ba'uu namni koo wayyaan koo miilli koo nurgufamee fuuchuudhaaf. Kottu na fuudhi kanaan jedhe taataa keessaa bu'ee. Maaliif nurgufame? Namni maal kun maal dafaruma gamiidhaan kan dhufedhe. Namni na urgufame boontuun qabadde obboleettii koo na urgufame. Argiteetta gaafa urgufamtu? Nama gurbichi jechuudha haam godina liqimsa. Cimaadha jechuudha. Gibbidhaa ispoorteenyaadha haam godina liqimsa. Dhugumaam amma limmoon biratti ga'an. Inni kee kottu kaa buchoonaa hin jedhee buchootti immoo wal waamuu jalqabne torbee lama gidduutti. Jirra inni kee dhufee taa'ee haqeen fuudhee agadaa hidhaa lama fidee dhufee. Magaalaa Baakkoorraa. Baakkoor. Boontuun kee jaa agada sana baannee annee fuunee halkan boontu na biraan galii hin jedheen. Na biraan galii malee kan na soraadha qaltee na baddii yoo dhuguu hin jedhe. Namichi shakkite tole. Qaltee na baddii kuni na biraan galii naan is bakka. Yoo bultee bulii yoo galtees galii jedheen. Jennaan galte mucaan teenyee haasofne hin kakatee akkasin jaalladha. Amma gaa manatti fuutee galtee. Erga manatti fuutee galtee booddee seenaa jireenya keetti himtee. Marii jaalalaatti kaane. Marii jaalalaatti kaane. Marii jaalalaatti kaane akka miidhagaa kunoo gaa wal faana nyaanne irraa mana koosti dhufteetta. Kunoo gaa manni kooka kanaa kiraayeen kooka kanaa akka kanatti dhangala'aa. Nyaatteetta gaa dhugdeetta gaa jigaayyoon kana gaa akkamidha akka karoorri kee fala gara fuulduraa ani sin jaalladhu sin miidhu karaa keetti gufuun ta'u bornatti miidhamta bakka ayinaan jettee tiraanspoortii gubdee natti miidhamtee karaa koo irratti bor gufuun narra ga'uurra jedheen sitti mee dhuftee gaa jennaan ani sin dhiyeessoodhe.